Ummiti jedhamtu san kaleessa dhagayan. Simmo jaalala kootu qabee jennaan birrii naatti kennite jedhaa bara. Lakki bu'aani biyya naa waliin jedhee san beekun ture ani beettee ijoolleedhuma aggaaroon naa kennite quxurii isaa lakkoofsa isaa. Gidduu keenya wanni takkallee hin jirtu gidduu keenya qarshii awwaalaa qofa naa ergaa ture. Ammas qarshii irra ergee jennaan waa biraa dubbate malee inni waan takka gidduu keenya hin jiru anaaf isa gidduu waliin beennu nu. Mucaanattuudha nama meeqa ragaatti ba'a rabbo wallahi nama meeqa ragaatti ba'a akka mucaanattu ta'e si qofa miti. Wallahi ani illee erga ilmoodhuma dhiiraa nama qumna gara beettuun si'a beettaa mucaan hattuu zarmaan zariin hattuuti dhugaan sitti maan ofii. Bor guddaadha sanyoo warafaan hin dirata maasganyoon galchaa fi jedheen birriin ati yoo beektan birriin asii gizee galu namatti gala nama dhimmaatti galchee birrii mubaarikii akkaawuntii Jamiilaa fuudhii naa ergaan ittiin naasa'u jennaan naa deebisuu sagalee lama nutti godhe yaaradha booddee Jamiiluma annaqee Jamiila birrii kan keessiif galchaa akkaawuntii kee birriin sii galuudhaati jennaan annan du'a malee birriidhuma biyyaa hin barbaadu bakka itti funyaan kee qabee fudhu natu beekaa jedha. Maal gaisha maal gochuudha mee Abdurrazzaq? Birrii ani birrii amma rakkoon jiru isa biyyatti galfame hin barbaadu asumaanii dinaara fudhadhaadha. Dhaggeeffadhu achi kaatanii poolisiitti kompireetii na goote. Koi rakkoon jiru kana amma. Na hidhe inna. Ergi akka kana ta'e fakkeenyaaf nu amma asitti gizee barbaadne warra birrii ergutti birrii kennanne reaalaa yoo furanna ta'e bira taa hin galfamu laa birriin sun. Omtanu galchinuuf hin jiru nama bira taa'ee jennaan yeroo waggaa isa ta'u waggaa lama isa ta'u harkaa furanna. Sanaan walii galtan immoo birricha bitamitti dhufe gaafa dura. Birriin amma barbaaddaa Jamiilaa jennaan wallahi arrabni koo shaadaa hadidu. Birrii sana 3,000 1,000 birrii koo natti ergiteen beektu. Sigalaa nam dhagaarta miti? Kuma lamaani natti ergiteen beektu. Walitti sabatteeti birriin 7,300. Angaruu birriin kan kee hamma kana ga'eedha. Birrii kan kee Jamiila amma barbaadamu yoon barbaaddan laa araba bira yoo taa'e naman jaallattu hangaafan galuu warqiin bitadhee gala amman barbaadu jette. Ani immoo namaa kennuudhaafanii jedheen gaafadha. Achumaan hin kenneefiif. Ergii akkas ta'e ko mucattiin siluma namni yeroo galfatu ko akkaawuntii biyyaa irratti dabarfamu sitti kennatama. Abalutti naa ergii jedhe. Ati warra Jimmaas haa ta'u warra Addis Ababaas haa ta'u hin ergitaa? Jarri sun immoo achi akkaawuntii abbaan asii maallaqa sitti kenne itti dabarsanutti ko ergisiif taamata. Kanaafuu mucaan kun siluma birriidhuma asiitiin si biratti akka amanaa walitti qabatte malee naa galchii hin jenne jechuudha. Hin jenne achii kaatee an birrii sana namaa kenneera. Torbee utuu hin bulin bulchaa birrii kan kunaa kenne nan barbaade jettenti maal Jamiila anoo deengadeen akkana siin jedhee birrii namaa kenneera amma moo birrii an ofirkaan qabu Ichuu sina eeggatu guyyaa 20 qoqqobee fixeensii kennaan jedheen nagaarta miti? Dhagaamaa jira. Achumaan an birrii koo amman barbaada maal barbaada ishi 14 tokko na eeggadhu ni keeffadheen qoqqobiin koo miti abbaadhaan naa dabarsi jedhee sii kennaanii jedheen booddee giteen akkana hojiidhaa galu mubaarik riikoordii lafa naa kaa'eera. Maal akkana birrii mucaa nyaattee maal taatee mucaan natti matteetti ayidiin kee maaltu na bira jira? Okay, angaru akka sini Koi Jamil. Beri nyado. Amma mau beri akane de kuda pura na eggado nandi. Jamila basi na galchi. Merozi galchi. Abdurrazzaq ko. Abdurrazzaq. Ela amma wanti nuti barbaadu jira Kenya. Amma dubbiin hawaalaa sa ta'u amanaa sa ta'u dubbii haqa mucaati birrii hangana biraa qaba jette birriin kun akka dhagaa ooletti bira hin geenye maatii si bira hin geenye si bira hin geenye bulchaan awwalee rahaa jedhu malee si bira wanni ga'e tokko hin jiru. Karaa keessa biraatiin itti qoy waasiiftuu barbaadeetiyan karaa fedhanii yoo birrii kana walii kennan hawaalaas ta'ee amaanaas ta'ee yoo kenname sa'aatii barbaadutti maallaqa itti argachuu hin dandeenye. Mucaan kun jechuudha.
Amma wanni irratti wal qabaa jiru gaafachuu qabnu nuti maallaqni sii dhibbaan dhibbatti birrii sii fayyaa si bira jira. Rabbitu argaana miti sii miti. Diratu wal beeka jechuudha. Isinis sobdee haqa katu, sobee haqa katu. La koi. Nazifo, namni si maayuu Ifamana godi birri nakka ni jiru maan ni dubbatan jiru maalika. Kanaafuu hin jedhee la wanta jedhee si fagaluka. Birriin kun kennamuudha malee kan dubban hawaalaas ta'e hawaala ta'uu baate mucaan kun haqatii barbaadaatti ammatti. Akkamitti haqatii kan erga dhoowwatame galuu danda'a irratti dubbannu ka. Kaalima manna dhaggeeffadhu. Isuma furmaata. Kaalima waa wayi badeeffaa fa'in shaa tokko wajjin qabaa fa'in tokko nazifii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dubbii kana ijoolleen keenya hojii akkasiin hojjettu ta'a. Nan beeka wal hin daga'ina walis hin deeggarina. Tokkoffaa bulchaati naman si beeku nama safaraatis an soban sobula wallahi namni way dhufee natti mateennaan dubbachuu dhiisee zim jedhee afaan qabadhee taa'aa jira. Egaa qii mucaa kanaa si bira jiraate galchiif. Ijoolleen warra waan akkasii hojjetaa jiran mataa ofii bulfataa jiran nutti dagoo hin ta'ina. Birriin kun of narkaa qabdi jettee miti eegis harkaa qabaatte birrii kumaaf meeqallee haa ta'u kuma 100 fooyi birrii mataa hin sabaara gislaati. Galchii fi atis hojii keessa hojjetan akkuma ergasii hojjetaa jirtu. Malee akkasii haadha keenya akkasii godha akkasii waliin hin ga'ina kun. Maaliif eeginarraa qabdi jettee asis arraba kee balleessitee maatii keessa mataa gad hin cabse ati ilmoo dhiiraati eegisiin si biraa qabaatte galchiif amma kana birrii haa ta'u isaa bakka 4 shilingii sabdee fi oggaa kana akkasii miti galchiif birrii si bira jiru. Asirra baatee ajandaas taatee warra wajjin akkasii hojjetanii immoo bulaa jiran nufi akka jar wajjin hojjetan hin godhina. Maaliif nama tokkoo fi ijoolleen keenya dhiisanii nama biraatti dhaqanii birrii akkasii argatu. Maaliif isuma tunu yoo walirraa fayyadamta wayii maasuu minii hin ta'ini. Waan akkasii isiin hawaala jettee dhufte ati immoo hawaalaa miti jettee namni biraas dhufee mucaan akkasii hawaalan harkaa nyaatee bulchaa akkasidha midhifamee itti mamennaan nan beeka garuu mucicha dubbachuun barbaadu waa'ee isaa jedhitan dhiisan sooshaal miidiyaa kanarratti. Ansin beeka. Simiti maatii kee nan beeka. Ajaa kee dubbachuun fedhu eegummaa amma mucaan kun na biraa qabdeette ammaanadha malee hawaalaa miti jettee kalaas galchiifiif. Yoo ta hawaalaa moo hojjetan kan hawaalaa hojjetee bulaa jira. Waliin dagayinaa bakka na biraa qabdeette as sobboleettii koo sila bira kaattee isaa bakka 4 shilingii keetii fudhadhu sila bira kaatte. Maatitti manadhu siin jedhe. Asirra deemtanii ajandaa waliin ta'inaa haadha keessa hin agarsiisinaa. Kana bakka utuu 4 shilingidhaan sii kennu dhiise iduma na biraan qabdu sin jette dhiiste teessa maaliif ragaa biratti kennee siraachitti ukkaalattee biratti kennatemte sooshaal miidiyaa irra waan baafattu qaba. Abdii koo atis kalas dhiisii bakka isaa bahi na biraa qabdeettee akaawuntii sita kennattu galchi. Yoommoo isin asittan barbaadeettee birrii amma si bira jiru sana nama biraatii kenniifi birrii sun sanaa gad ta'uu danda'a kuma 7 boo'i ta'uu hin danda'u amma. Isaaba birrii sana isaaba amma 30 ta'us 28 ta'us 29 ta'us isa asii asabamee birrii si kennamee fi innachi immoo nama biraa galfatu. Immoo nama biraatti gurgure birrii isaa achi. Asii immoo nama harkaa fuudhi birrii si kennee eeggisiifachuu barbaade. Karaa gabaabaa. Oi Rozi, arata wa itimo ma nyaate on nyaate gadi bu'a sila amma namni itti kennate amaana nama. Isin ergee raafi jedhu wasiidee fudhatee dhufee dhiyyi birrii si kaffala. Akkasumas kaffala. Oi bo, asadisi asagandummaa sabe onummaa takadadisi. Oi amma waani Koi abdi. Egi galchee jiraate. Account yoo birri gaafa nama naa galchi jedhu accountiin irra naa galchi jedhe yoo naa galchine maa inni reefan birri biyya galfadhamu waan. Accountiin ifadde accountiin fedhu naa galchi. Amma waa biraa keessaa deebi'a. Bulchaa erga birriin si bira jiraate yoom galchita waadaa akkamitti galchuu dandeessa akkamitti birrii fudhachuu dandeessi mucaa. Mee kana dubbadhu matuma geeteeti. Dhugaa dubbachuudhaaf bulchaan wamti inni mormes hin jiru. Nuyitti deebina. Mucaan immoo yaada keenya dhiyeeffannaa nuyi. Mee ofii furmaatuma birrii mucaa kanaa kennu mee ofii isaati maali yaadame ofii waa jedhi ati bulchaa. Akkamitti fudhachuu dandeessi mucaan birrii? Ati waa jedhi.
Nagama bulcha. Anna nagaa ati nagaartu al tokko fitadee ba'uudhaaf ani. Fixadhuuti bahi garuu utuu hin haasa'ini jecha mucaan jette isa siin nayite sii matte intala durbaate beektaa waa bichuu si jaraarsaa mana madaamii keessa oolu beektaa akkaataa jara dubaan jirta waan ta'e naan akkaataa ijoollee durbaa biyya alaa beektaa kana kanas mataa keessa galchiti isa siin jettee fi isa siin sii matte maa kana goote maa na himatte andawwachuudhaafanii sana dhiisi isa siin miraareetiin goote yookaan jette jechuudha. Haqni namaa haqa akkasii kana akka kamitti deebiftaa akkasuma kana qophaa'e. Waa'ee qaramaa. Ani salumaan isin haasa wallahi lian yooma taan koo gad deebi'uu miti maal ta'e andantaa kanaan qabu xiqqoo si ama biizii miti reesan irra galee salumaa isin haasa'u kun. Dubbii dhumatuudhaa karaa qabatee dhagaartu miti. Dhagaa jirrata. Abdii si'achi achi teessoo fi jireenya namaa keessan jirreen uumachuu miti. Akkana sana keessa nagidee bulcha. Waa'ee nama biraadis amma waa'ee abdii taane waa'ee keetii waa'ee jamiila. Abdi koya. Ati koosa baadhi maataa bulcha gaafi nusi dhiyeessine duraan hubanne atamma. Fara itu walade fara fara itu kenapa fara? Abdu koya kame me ya dasa duma nu ka kenno. Ati dubbii bareedaa keessatti abdiitti mbosini bulcha. Nuti maal jenne beektaa haqni mucaa kanaa na bira erga jira akkamitti fudhachuu dandeessi yaada furmaataa nuu kennii jenne malee abdii dhiisi ati abdiitti hin bu'in. Akki isinitti fudhachuu dandeessu dubbiin namaan qabamee dubbatamee karaa qabee gara dhumuurra jira. Silaan dubbicha. Ni galaa miti biiftuun illee beekti. Garuu wanti dhaqee harka seeraa galee hin beektu. Akka abbaan niyyeessan ta'u hadha hiriyaa dhaqimuu hin danda'u. Kan naqee seeratti rarraase ishiidha malee anaa miti. Garuu dubbii kana kan fixuudhaa asiifachi hojii koo aarsaa godhee aduu kanaan deemaa jiru ana. Nagaa miti. Sa'aatiin akkan kaleessa baran oollee haxillee guddaadha. Borilleen dhimmuma kanaafan deemaa jira. Ituun kanatti jiru erga abdiin baasee akkana godhe an kanin barbaadaa jiru Jamiilaan TikTok irratti maqaa koo haasa'u an dhaga'u wallahi minyootiin koo kana. Video godhadhe ambor waajjisanyoodha subii waajjira poolisiin naqaa kompiliitiin godha hin dhiyaatti walimannaa mee namuma ayidii namaa irratti birrii galchee ka'ee hattuu jedhe namaa arrabsu bahigginnaa bahiggi bichaa nommiyaan qabu. Yoon seeraan balleessee hinanne bottaadhaan fuune fedhii si ayidii koo irratti caante achi kaatee reete faayilii natti bante achi kaatee tiiktookii irratti maqaana balleessite nama 250 irratti kana bor an takbaarii itti mana seeraa dhaqaa seerri ala tisiis wama barbaadetti baasaa jecha. La. Kuni bolloo gadi simbuusu dubbiin kee kuni wallahi isa dhugaan sitti mamiti in ulfaata jecha kana fayyadamu. Badiin koo saka mana poolisii. Badiin kan kee dhaggeeffadhu. Intaloon miidhamtuudha maaliin maqaana himatte waggaan hanga kana na eeggattee dhabdee jechuun kan kee dogoggora guddaadhaan akka ilma namaatti. Ergeessa isan ergeessa dha'u isan. In ergine ka akkaawuntii kee irra galfatte akkaawuntii obboleessa keetii irra galfatte biyyaa eenyutu beeka Jamiilaadhaan galchite. Obboleessa koo miti. Jamiilaadhaan galchine ati. Orma ta'uu namuma akkaawuntii ofii keessi beektu irra galchite malee akkaawuntii irra mucaa kanaa yookaan akkaawuntii maatii irra galchan. Olle habibi amma wanti ati beeku qabdu maa inni beekta? Wanti ati beeku qabdu maa inni beekta? Ofii keeti birrii mucaa birattaan dhuftee kaatee seeraa argachuu yookaan of daddachuu inni kun baatu sirriit miti kun obboleessa koo. Kunin wallahi sirrii miti kun jechuun wallahi karaa barbaadaa kun maallaqni kun si bira erga jiraate kunoo animmoo wallahi laazimsumaaf ani yaaddayan jechuun asirratti la ijoolleen danuun sagalee kee waraabaniiru akka birriin si bira jiru akka birriin kun nama akkaawuntii isii firas yookaan isii irra galuu dhiise nama bira irra galchite akkasii warqiidhaan hin bitadhaa haa ta'u jennaan amma hin barbaaddaa jennaan amma hin barbaadu jennaan nama biraatiif han kenna jedhe hunda saasofte kaate kun immoo suma bolloo galcha jedhetanii yaada. Arrafkoon qabu bolloo na galchuu barbaadan amma maa kunoan nama iggaawwee jiru asitti maa wanjala tokko hojjannaanii daqiiquma tokkotti qabama. Yoo namni dhimma kooti adeesi takataattalee wajjiniin firdibeetitti si gattare inni kun sirriidha. Malee yooma nama meeqatu tuun himatamin zimmeedhe jiraata.
Yo namni immoo nama Amma seera barbaadaa jirta. Bulchaa. Atoo deebisaa jirtu namni akkamitti maqaa kee dubbachuu dhiisa tayyib. Atoo waasiin deebisee. Naziif Riyaad. Amma fakkeenyaaf isinumti lama yoo dhuftanii keessoo na gaafattanii waan isin jettan yoon guutuu dhabe TikTok irratti ba'uu dhufa yoon morme yookaan qaaliin isinii waadaa gale yoon cabse TikTok irratti baafama. Innoo piroosesii irra jira. Akkaawuntiin birriitti qabame gurbaan baakee ishinii deeme torbee tokko biyya tura. Sagaleen mana baankii wantuun diyaan harka jira ragaa qabatamaan viidiyoon mana baankii dhaqe dubbii kana bituudha. Viidiyoon mana poolisii intina Amiiraadhaa wajjin deeme harka jira. Maalif TikTokii kana irratti dee namni dubbii kana qabe yoo zimme dheetaa jira. Mee kana irratti rakkaa gochuun hin danda'ama akka kanatti. Dubbii maaltu mana seeraa Siluma maaltu mana seeraa keessa dubbii? Isiitu geessu. Waan Amiraan jette dhaggeeffadhaa waan Amiraanii biiftuu faashin jette akka bilookiin gurbaarra hin jirre dhaqee ilaaleera. Akkaawuntii birriin nama ergeyyuu akkaawuntii abbaa sanaa cufaa ta'e malee birrii hojii jammareera baankiin isaa bilookiin irraa kaaftee jirti. Amiraan afaan ofiitiin natti himte. Amiraan afaan ofiitiin. Amma ani immoo maal jedhe? Birrii ofirkaan qabaa birrii si 7,300 ofirkaan qabaa isiin bilookiin irraa kaafnaan inaan kennaa fi bilookiin irraa haa kaaftu. Asumaan dandeenye taloo nama dubbii Rais Naziif meera gaa'an sirraa kaase jettu an ofirraa kaafadhe kan jedhu ji'a meeqaan dura as ittiin agarsiisa mee sirraa kaase kan jedhu natti agarsiise. Okay, sirraa ka'uuf dhiisuu isaa biiftuu faashinii wajjin natti ilaalteetta moo ilaale sagalee fiifaati siifan ergaan asirratti as dhaggeeffachiisa. Anannina dibeeku amma maaliif sadii irratti taate bulchaa. Itti miti kan hin kompileetii godhame shaa. Nan kabbalaa yeroo kanan kabbalaa wayyamoo kana yoo jettan kana fida TikTok irran kanan ta'a maaliif haasa sabiyyaa somnaaf bikonu. Filannoosiiti. Mucaan kun obboleettii horii mana keenyaa hin dhaltuwan. Waa dubbadhu. Dubbadhu faale. Wallahi dubbiin ajaa'iba. Ammaani kan jechuu barbaadu Gaabir Maddirazii fi Abdurrazzaaqii wajjin xiqqoosii wanni abdii wanni isin jechuu barbaadu. Intalli kun intala birrii dhabdee miidhamtee jettuudha. Birrii kana ergeeraa hin ergine hawaalaadha kana isaa keessaa ba'a. Maaliifan jedhee isiinis birrii kana hawaalaan kenna jedhaan jirtu innis illee kana jedhaan jiru. Jarri kun mee biyyi keetii biraa qabaachuu danda'u kun dhimma dhuunfaa jiraati. Waldhabbeen gidduu kanaan uumamnaan waa'een birrii kanaan gadi ba'uu danda'a. Amma erga dhufee dubbiin kun as ga'ee Koi si badi. Koi Jamila. Jamila koi. Koi kamu warna kita namanya koi warna jadi. Warna jadi pembeda koi. Bering kuni erga beri kan kebar bade mati. Haka kebar bade. Haka kan ke. Koi Jamila. Haka kan ke. Dubbiidhaaf sumiti wallahi ani tuma dhuguma rabbiin himaa jira namni karaa hedduutti kataban jedhe beektaa hin beeku ani wallahi mucaa kana illee hin beeku garuu isintu wal beeka isa kana nun beeknu Abdurrazzaaq illee hin beeku amma nuti kan beeknu maali hawaalaadhaa fuudheetti beekna malee wanna biraa tokko hin beeknu hatta biyyuu yoo ta'e garuu wanni barbaachisaa maali haqqi mucaa kanaa yoo si bira jiraate ta'e laa bulchaa haasaa dheeressuun hin barbaachisu arrabsuun hin barbaachisu asirratti immoo bilookii mikinaata gochuun hin barbaachisu dubbii taree walitti mikinaata dhiisaati. Ila dhugaa dubbana yoo hin jiraanne walitti dhiisaa qabee itti mee jira keenya maaliif jireenya dubaayii kana nama hedduutu jira awwaalaa erguu isaa ragaa nama shanii abdii mee qoy na bitachiisu. Birrii kana bulchaan amanee jira harka isin hin geenye karaa feetanii wal harkaa furadhaa isa duraanii jechuudha kenniif isa ta'uu hawaalaa ta'u sa'aatii kanatti haka kee barbaaddee taati bulcha maallaqa si erga amante birrii 7,300 si biraa qabdi mucaa kana bira hin geenye diraama Dubaayiti har'a birriin kun waa guddaa ta'uu fi danda'a yoo dhugaa deebine jechuudha. Birrii sana yoo amma qabaatte kenniif yoo birrii kana hin qabaanne Oromoon karaa danda'uun sirraa haa gargaaree si haa kaffalu jechuudha. Haqa jiru hima baati waa tokko waan biraa itti qabaa dhiisaati
La dubbini itti qaban danqaraa hin taatu jedhu mitiire haqa mucaa kanaati barbaadde akka sa'aatii kanatti sa'aatii sanatti kenniteetti hawaalaas ta'ee dhimma rakkinaatiifis ta'ee wal qabratanitti Allahu aalam isin qofatu beeka waan kana nuti hin beeknu garuu erga isiin amma birrii sii barbaadde hanga qabdullee jala osoo birrii sii galchitee fi haasaa baay'isuu dhiisanii wal rabsuu dhiifamee haqa mucaa kanaa yoo galchan gaariidha yoo immoo wallaahi birrii kana biraa qabdi hin qabu yoo jettellee himi. Maaliif karaa danda'amu guyyaatti qabneeti yoo hadda sirraa fudhamuu dhabame yoo bor dhabame guyyaan itti qabame maallaqa kun isa abdiin isa kan obbolummaati hundi keenya iyyuma isa kan obbolummaati hin qabuuni fudheera birrii si nyaadheera naganiteetti fudhadheera ani immoo yeroo kanatti yeroo si nagaafaatti hin qabu birrii si nan dhabe birrii si immoo dhugaadha jira na bira nabra qabdi hakati amma munin qabu Afrika yona eeggatte na eeggattu rabbi jedhaati na kadda ati waan deebitee itti kadhattee nuti si dhiifama ati dhiifama si gaafattee birrii siiti guyyaa kennitu malee waan abdiitti darga deebiftu miti maaliifi kan birrii midhee mucaadha amma osoo namni tokko dhufe abdii geera tuuridhaa dhufe abdii geera sitti mati atu akkamitti ilaalta ijoolleen ta'u rigirtu tokko dhufte yoo isin abdii sitti matte akka namaatitti maal gootaati hin dubbatteerra jechuudha abdiin kun ammoo keessaanillee si gaafateera guyyaa dhiidamaa ol ta'e argan gaafadhe naaf hin deebifne birrii kana kennuudhaaf karoonaaf hin qabanne jedhe okki birrii yoo dhabde maddu mataa irra qabanne birrii mucaa kana sirraa kaffallii jenna haqa si himi haqa jiru maaliif nyaata biraa walitti hin barbaadinaati rabbumaaf jecha haqa wal biraa qabdanu walii kenna wanta immoo keesii jedhee fi Abdurrazaaqoo irra caalaan namaa dhugaa dubbachuu yoo ta'e isiinis bakka maallaqa kaa'atu dhabdeen ta'u dubbii dhugaarraa dhaabbannu jechuudha bakka ergasii argachuu dandeessi. Khalid. Main Reita Khalid. Cangkun ko warqin bitadha amman ergadhu jechuun ko sibirana fataawudha nama bira moon hundatu kaataa warri mana arabaa hojjetaa jiru jechuudha warra iqaamaa qabuu fi akkan argetti keezii biraarraa waluma beekanii amantoodhaan sibirana fataa warqin bitadha naan galchi warqin bitadhaanii ijoolleen durba kaminuu kana jedhu kanaafuu jennaan birri amaanaatu bira kaamela amma mee al tokko ilaala al tokko wanni sin beeku abdanu irra deddeebiidhaani haqni mucaa kana sibira jira gaaffii kanan gaafa koy kaalina ilaal kaalid gaaffii bitu hindu wanni kasla ummata wanta birriin akka bira jiru dubbateera jira keenya waliin dhagaa jirra birriin sagaleen kee bagaateera kaalido eenyu ni dubbataa yoo kun isin taane Khalid sagaleen keen jiru Khalid sagaleen hin jiru bulchaa sagaleen hin jiru dubbanni mucaan biraa si dhabaa jirti waan tokko waliin fayyadu tokko ni jira kan dubbannu qabanne mee majala kennu wallahi dama dibbala ma fa furtama tatansi kaka kali nama dibbala ma furtama tatansi kaka da kuma di bacan nan gargara bisin dab Waalaikum assalam. yo ni da kuma di bacan nan gargara koy ila al tokko abdo koy ilal birriin akka bira jiru jara keenya dibbaan dibbatti amaneera okay garuu kan isin dubbachuu dandeessanu nama nan kennaaf jedhu innamma miidhamoo abi birri kuma di bacan nan gargara wallahi karana gati wallahi al godde gargaarta koy abdo koy me gargaarta rakkoo eegabula maani rakkoon wal raagabdanu yeroo biraa dubbadda amma nuti hin dubbannaati ilal birri Jamilaa deebisuudhaafi kana maaliif na gootee sila nan deebisa fi wanta jedhu inni ko karaa ittiin birriin kun afu barbaadaa jira malee bulchaan obboleessi keenya birrii mucaa deebisuudhaaf kallattii barbaadaa jiru dhugaanis itti maaliif birriin akka bira jiru amaneera dhibbaan dibbatti amaneera akkasi maaliif kana na gootee nan kennaafi jedhaan jiru amma daandii nutti cufaa deemaara yeroo nu dubbannu nama immoo kennuudhaaf carraa kenninaa hin qabaanne akkamitti dubbachuu dandeessu hin dandeessan. Okay, Nazifan atau? Ani anak koti edu sitti gadde bulchaa buleessa godhi mana Nothing gadi. Bide asasnya ada tak bawa detan. Anu, wallahi edu nama Nalagi sabiti.
Angkos kan qabamee jiru birriidha mana waraqatanii. Koi. Namni jattina rata maal qabinna rafiti kolkoleen attuni jajabaachuudhaaf jajabinaan asirratti dubbatu. Anarra maal fida gurba? warri komentii maa hin dubbatu jechuun nama arrabsuu hin danda'u. Wallahi hadda waggaa nama haasaa jijjiiruus hin danda'u. Haasaa inni jijjiiraa jiru kun qarshii natti ergatte malee awwaalaa hin erganne jedhaa jira. Garuu bulchaanii Amaaraas Oromoos ergaafii ture waggaa 2 tura. Awwaalaa ijoollee aggaarotu naa kennite raqama isaa maqaan isaa Maliikaa jedhamti maqaan mucaa sanii naa kennite awwaalaa ergadhuu naa hin jette. Sinii galee sanaanin irra ergachuu eegale awwaalaa dalagaa kan ijoollee Amaaraa kan ijoollee Oromoo hin jedhu kan ijoollee hundaa ergaa ture awwaalaa jechuu ergi ani bilookii godhee asitti erguu dhiise malee